kenninaati iyyaayye nu dabarsa mubaarik waaqaaf lafa wajjin isinitti kennine irra dhugaa micoo keenya wanta dandeessan nu godha arsistoon warras keessa jirta warri maqaa keessan hin beekne iyya nu dabarsa amma dandeessan kaleessas miinaa sin hojjechaa turtan argaa turre nuti sin hordofaa turre nuti dhugaa bade jechaadha dhugaa Itoophiyaa keessaa bade dafqa nama baay'ee akka deebisiisaa turtan nama baay'ee akka eegsisiisaa turtan dhugaa jal'ate akka baasaa turtan isa kana argaa turre har'as dhugaa kana baasuu dandeessu wanta ta'eef tattaafadha waaqaaf lafa wajjin isinitti kennineerra dhiiga micoo keenyaa nuti galatoom ulfaadhu obboleessa keenya amma maali beektaa ani diraamaa tokko wayitu naan taane artisti tokko dhiifama naa godhi malee diraamaa wayii naan taane diraamaa Oromoo keessa deemaa jira nuti Oromoon tokko nuti Oromoon ilmaan abbaa tokkooti nuti Oromoon akkasii afaan qofa ta'e hafe naftanyaan neen gaddaa mucaan jaraa mucaa keenya waraanuu mirkaneeffattan moo mirkaneeffanne awwaan sobaattiin iyyuan waan sobaatti isin galuan sobaa wajjin hin qabdanu sobee lafa ka'ee kanan jedhuan naftanyaan naftanyuma kaleessa mucaa keenya waraanee achitti dhaqee kanan gaafadhe maa inni obboleesso dhuguma waraantee jedhe har'as gaafachii ba'u eeyyee waraaneera jedhe argitanii ani sobne la ajandaa sobaatii wajjin hin deemuwan ajandaa sobaatiin as jala sin hin kaawwan dhageessanii amma sonan sin hin jedhu maali jarri humna qabu du'anii nu caalu kana amanuu dadhabdan lama aan harka kennee biraa galeera isintu kennuu dideema jarri humna qabu fudha ni fudhattaa fudhu giddii kee fudhatta jarri tokkummaa qabu jarri humna qabu otoo kan jaraa ta'e hadda nama 20 qaalittiin sun walitti qabatee teessi maqaa nama waamu nama 20 lamuun isa utara biyaa jiru as dawwaluun achi dawwaluun akkam nama hinaaffisa anta akka umrii koo waa hinaafee hin beeku lokki never ever oduu rabbi wallahi kakadhee sitti maal amantii kooti fune akkas nu godhanii jedhan kana himuun illee salphina ergamoota immoo achumatti kamsinee namoota kanarratti tarkaanfii seeraa waan seerriitti amane itti fudhachuu danda'a maaliif miidiyaa tolfidduu ni jalqaba kana maaliif jara hamlee horaa maqaa oromootiif gaarii miti ka jedhu yoo na hubattan tokko kana malee isaayyuu yoo humnaa ol ta'e hawaasni ni jira hawaasni tarkaanfii fudhachuu danda'a ka jedhellee yeroo sanaanaaf kiyya isin yeroo sana miidiyaa umarratti saaxillu malee maarree malee dhaqansiin dubbachaa turtan haadhas immoo kanan jedhaa jiru haadhas sigalee yeroo sanallee kiyyaatu waan kana miraan dubbate sigalee aan harkatti qabaa ture guyyaa sanasi no yoo nuti humnaan deemne maybe siyaasa keenya balleessuu danda'a keenya gun jedhu mootummaa jechuu kooti miti isi mootummaa akkuma oromootti siyaasa oromoon akkamitti akka haaloo bahatu akkamitti akka gummaa kafalatu sirna mataa isaa qaba waan ta'eef jechuu sigalee maaliif waan namoonni kun qe'ee keenya keessa jiru harka keenya qe'ee keenya keessa jiru harka keenya keessa jiru jechuu namoota kana qabnee gocha kana waan raawwataniif tokkoon qorannee ergama jaraa qorannee tarkaanfii seeraa akka waan irra deebii hin qabne jara qofa osoo hin ta'in qaama jara erge kanallee haga dhumatti keessa galee mootummaan marammareetii tarkaanfii irratti fudhachuu qaba. Kana gochuudhaaf immoo Oromoon akka hawaasaatti illee ni qe'ee keessa san keessa jirullee humna qaba. Takka kanan dubbachaa ture. Miidiyaa irra ba'uun isaa nuu miidha malee nuun fayyaduudha. Inni har'aa kunis immoo maal mirkaneessa Oromoon biyya bulchuu hin danda'u isa jedhu jala sararanni kun. Sigalee osoo taankii qabu hawaasa ergee mana irra gubee namoota akkana godheedhami amma kan isin jedhaa jirtan. Biyya bulchuu hin danda'u. Miidiyaa irra ba'e hin miidhamu ati inni dubbate miidhamu akka seeraati. Tokkummaa hadda Oromoon waan kana mana gubuudhaan maal jechuudhaan adeebisu gaafa jettu namoonni kun immoo fira qabu achi jarris gadi ba'an immoo mana gubuudhaan nama ajjeesuudhaan kana jechuun wal fichiti miti ajjeesan abbaa gidi jarra ajjeesaniiti dubbachuuf sodaataan jedhe seerri osoo jiru seeraan osoo qoca'uu dandeenyu gaafachuu osoo dandeenyu
ummanni walitti adeemuu jedhaa jirtu mi ati akkas jedhaa jirta Gumaa baafa uummanni gumaa isaa lafa isaa ati gumaa si baastu jarris fira qabu bar mukarraan dalanne beektaa jarriin isaa achi gumaa baasu achiin sabaaf sabni wal fixa jechuudha kana jechuun maal fixa baqa mootummaan biyya bulchuu hin dandeenyeedha maaliif dirqama gaafa sana isaanis nama morma beektaa anatu badhaadhina morma gaafa sana gaafa kun ta'ee Amaris ka'ee gaafa meeshaadhaan mana namaa gubee guraageenis miidhamee jedhee yoo mana namaa gubee nama ajjeese osoo seeraan wal gaafachuu danda'amu hundinuu humnaan deema taanaan mootummaan biyyinni aangoo lafa kaa'ee deemuu qaba akka ilaalcha kootti gaafa sana jechuudha. Kan barbaadame isa kana. Abbaa gidi waa hubataa deemnu gaa. Seera jira seera mootummaan jiraate saba tokko hidhachiisee seera jira. Mee waa walii hubataa deemna kabbaa giddi mootummaan hidhannoo lama biyya isaa keessatti hin keessummeessuu nuun jettan. Hidhachiisee lafa Oromoo irratti hidhachiisee Oromoo keessatti hidhachiisee namaaf carraa kenna. Hidhannoon kun akka sabaatti moo akka dhuunfaatti naan galle. Namoonni akka sabaatti saba hidhachiisee hanga saba sanaa hidhachiisee dabar. No. Inta ukapu. Akka sabaatti hidhachiisuu hin danda'u. Namaaf carraa kenna. Oromoo hidhachiisuu hin danda'u. Oromoo hidhachiisuu hin danda'u. Saba biraatiiti. Qe'ee Oromoo keessatti Oromoo illee hidhachiisuu hin danda'u sadarkaa kanaan. Tokkummaa maaster kana biyya bulchaan jiru jechuudha. Kaleessa milishaa balaaleffachaa turtan. Tokkummaa maaster kana yaada. Caasaadhaan hidhate laa. Caasaadhaan akka sabaa miti akka hawaasaa miti. Akka hawaasaa sabni kamiyyuu Oromoo dabalatee. Mootummaan bulchiinsa beekamtii kennee meeshaa jiraa hidhadhaa jedhee. Inni agarree viidiyoo sana natti ergi. Ka'aati irraa hubattee bulchiinsni gaafa beekamtii kennu sana natti ergi viidiyoo. Si amana gaafa sana. Nama hidhate mootummaan hin beeku. Akkas dhufee. Mootummaan bulchaa jira moo bulchaa jiru baagiddi. Habibi amma naan jettee bar mootummaan beekamtii kennee hidhachiise sana fidi ragaa naa kenni. Kun uummata meeqa jiraatu keessa. Nama meeshaa hidhatee biyya isaa keessa jiraatu bulchiinni bulchaa jiru. Akka dhuunfaatti nama hunda saba hundatti hidhata. Guraageen illee ni jira, Kafaan ni jira, Oromoon ni jira hundinuu. Gaafa meeshaan kun kan yakka ta'u gaafaati yakkatti dalagdeedha. Oromoon qe'ee sanaa wal yaamanii kilaashii harkaa qabanu yookiin shugguxii harkaa qabanu sanaan yakka hojjennaan saba biraa irratti. Sigalee gaafa sana seeraan gaafatamu jechuudha. Namoota waan kan hojjetan. Sabaa miti kanuu namoota waan maaster dubbat. Mee abbaa giddii keessan dammaan qabee itti deebitu yaada keessan abbaa giddii na'uuf golchaa. Hundallisuudhaanii obboleewwan ajjala hiranuuf warra hiranu wanta jechuu barbaadu tokkee sis dabalatee namoonni namni yoo yeroo tokko abbaa giddii mo'itii godhame al tokko. Dogongorrii nama jiraata tarii immoo yaadni namni sun ni ta'a jedhee itti amanee dubbatu. Isaaf sirrii nuuf immoo sirrii ta'uu dhiisuu danda'a. So kanaaf abbaa giddii hundi keessan akkuma beektanu yeroo baay'ee nama baalaansii godhanii dubbatanudha. Addii kanas al tokko dogongorrii wama jiruudha baay'ee sattanii arraba biraa jechuun qirritti hin jedhinaa jechuun maafanii. Inni kun akkuma jirutti ta'ee itti aansuudhaanii yaadni ani kennuu barbaadu maanni already gara mootummaatiin waan wal qabachiisnu iyyuu hin qabu kun. Kuni nama hin ajjeefamne bakka kan si ajjeesii kan si waraanii isaa artistii Jaafar Yusuf jedhe san sarba sana fayyadamuudha haasaan dhumaadha. Yeroon kana isiniin jedhu maanni qaamni isin ajjeese suni seerri biyya sana hin jiru moo naannoo sana hin jiru moo maaliif seeratti machuu dhiisee dhufee si ajjeese. So yeroo inni si ajjeesu sana immoo ati billaa dhabde moo harka dhabde moo yaada dhabde moo maaliif isumaan gumaa baafachuu dhiistee maaliif seera barbaadde. Lama sadaffaa immoo yeroo Oromoon Jimma irratti du'u Arsiin Baaleen Amboon Wallaggaan Shawaan dhiiguu qaba du'uu qaba gumaa baasuu qaba yoomiyyuu taanaan Amboorraa har'a namni tokko du'e maaliif du'e sababa maaliiti sababa dhimma dhuunfaati moo Oromummaa isaatiif ajjeefame Oromummaa isaatiif ajjeefame taanaan Oromummaa isaatiif Oromoon guutuun ka'uu qaba. Garuu dhimma dhuunfaatiif durbarratti daangaarratti maallaqaan wal qabatee ajjeefame taanaan inni kun dhimma nama dhuunfaati. So yeroon kana jedhu maanni namni hadhaa ajjeefame kuni maaliif ajjeefame maaliif waan jedhuun wal qabate Oromoowwan naannoo sana jiran nu caalaa hin beeku. Jaraaf dhiibne dhugaan jiru jara harka jira warra biyya bulchaanus haa ta'u
warra naannoo sana jirus haa ta'u eenyuun iyyuu haa ta'u. So kanaafi walumaa galatti maal jechuu barbaadeetaniin mootummaatu ajjeesee abaluutu ajjeesee sanaan walitti geessuu dhiisne adeemsa deemame irratti ijoolleen naannoo sanaa waan baay'ee kan jarri taphatanii tapha cimaa taphatanii jiru natti fakkaata. Bakka namni tokko oromummaa isaa barbaadee miti kan filate sabummaa isaatiif jedhamee ajjeefamuun ga'uu qaba. Hadha irratti fakkeenyaa fi ajjeesaan baga ajjeeste likkiidha jennee asirratti teenye nuti taraa namaa goone sirrii goone yoo of bukkee keenya wajjiniin dubbanna yoo ta'e yaada isaa deeggarra yoo ta'e Boris Maaster Sharafuddin hin ajjeefama. So Maaster Sharafuunis yeroo ajjeefamu anaa du'ee ka'ee namni meeqayyuu yoo du'e lubbuu koo naa deebisuu hin danda'u gumaanuu kaffalameen jiru. Tokkicha kootiif kumni yoo du'e iyyuu anaa an deebi'uu hin danda'u waan ta'eef. So an du'eera badeera waan ta'eef. Akkasitti na hubachuu danda'u qabdu. Maallaqni yaalii kootii kaffalamee jaarsummaa wayii dubbatamee miti kan gumaan kan koo deebi'uu danda'u jechuudha. Inni guddaan maaliyyuu haa ta'u tokko ta'uu qabnaa. Iluun baay'ee dubbate, iluun yaada baay'ee dubbate nu jalaa fite. Sodaadhaaf jennee, mootummaadhaaf jennee, kooyinii asirraa funaannannuuf jennee dhugaa jiru dhoksuu hin qabnu. Waan jiru kanuma qofan jedhaanii ulfaadhaa galatoomaaf amasiisaa haa ta'u, wallaalaas haa ta'u, beekaas haa ta'u hundi keenya yoo ammaas teenyetti beekaadha inni walitti qabamne waan jirtu kanuma ulfaadhaa galatoomaaf. Yaada kee kana na keessaa dubbatte akka kiyyatti. Kan si waraani kasi ajjeese. Kasi buqqise akkuma kana. Warri geeraa ammallee deefamee dhaaba mataanaan buqqisuu itti fufe. Buqqise ammallee itti wareegame lafa keessa. Yaada konkoo kanarratti yaada kaastee yeroon kana jedhu inni kun amantaa keeti. Bakka shari'aan an akkan qara jetti ani kan booksiidhaan si dha'e booksiidhuma kana kenniifiin shari'aadha bakka. Kan si kabale tokkuma kabaliin shari'aadha. Garuu lama kaballaan haqqin badeera yoo dandeesse obsa qabaattee dhiiste khayri inshaallah. Garuu mus hin dandeessuuf taanaan akkuma waraanamtetti waraanuudha malee inni billaa tokko sitti dhaabnaan ati lamatti naabi malee hamma inni sitti dhaabe yoo itti dhaabde rabbiyyuu sin gaafatu haasaa fixeera. Ijoolleen geeraanuu dhaggeeffachuu dandeessu. Isin jiraa jirra. Tuqqoo Muniir qoy. Muniir qoy. Caraanaa kenna. Eeshi haafis qoy. Warri geeraa lafa sanarra abadan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa baaseera argineerra dheengadda abadan deebi'ee kan dhaabama itti wareegama. Isin faana jirra waan fedhe na ta'u abadan lafa keessanirra hin qubsiisinaa eega hartanii balleessitanii abadan lubbuu wareeguu barbaachisa taanaan ammas dabalaa wareega lafti lafee Oromooti lafa keessanii nuti warri ollaa isinii wajjin jirra. Qabeenyaa na ta'u wanna fedhe na ta'u warra buqqisan akka deebisaniin dhaabne irratti xiyyeeffannoo godha. Abbaan fedhe mootummaan fedhe yoo dhufe jechuudha. Itti wareegamatti kaffalaa bulchiinsichas itti wareegaa barbaadan jechuudha. Kana dubbiin kasi waraani kasi ajjeesi bakka mootummaa jira seeraan si gaafadhaa akkasiin hin jiru. Ajjeesi kaatis seeraan gaafadha naani seeraan si gaafate gumaa baadhuu kai. Kasi ajjeesi kaatis wajjiniin dhaqi seeraan gaafatame walqixa taayuu seeraa bareedduudhaayyuu. Isa kanaaf ijoolleen naannoo geeraa jirtan hin beekna. Ijoollee hiriira keessa turtan naa waliin turtan dheengaddas illee jechuudha. Ijoollee waa qindeessuu dandeessan akka deebiftaniin qubachiisu. Mootummaan fedhe yoo qubachiise itti wareegama lafa keessan tikfadha. Namni hirmaannaa barbaachisa taanaan karaa biyya keessa alaatiin waan gargaaramu isin baana jirra. Namni deebi'ee kan qubachiifamne jechuudha. Irratti wareegama kaffalaa isiniin jedha. Haafiza dubbatu achii ka'ee Muniirii carraa kennina. Galatooma. Maaliin dubbadhaa miti ani yaadni maastarii fi yaadni iluu dubbate naaf ta'eera. Jalqaba irratti obboleessa keenyaa fi rabbi rahmataa godhu al tokko dhiifama sekoondii tokkeeko. Okay, rakkoon qabu. Kanaaf amma ni deebi'utti xiyyeeffannoo keessan seenaa hojjettaniitu gargaarsan arganne. Harka duwwaa nama meeshaa hidhate bulchiinsi meeshaatti dhee harka duwwaa buuftanii gubuun keessan waan guddaadha. Itti fufa. Isa kanaafuu jalqabuma warri kun keessummaadha. Keessummaan qolee bareeddi. Keessummaan gizeedhaan gara mana isaatti yoo galee bareeda. Kaleessa keessummaadhaan ajjeefamnee ajjechaa iyyuu miti kun. Akka itti ibsanu nama dhibaa nama ajjeesanii ka'anii
osoo xiyyiitiin rukutanii yookaan hubillaadhaan waraananii dhiisanii dhiiraa du'ee jettee dhiista. Nama ajjeefamee mataan gar tokkoon kutamee miilli harki gar tokkoon kutamee jedhu irratti qoosuun mootummaadhaan walitti fiduun ayidoon kirnaaf hin galle ani yaadichi. Keessumaahuu namni kuni ati tokko dhugaa amma sitti dubbachuuf ani amma yoon si bira dhaabbadhee si kabalee maqaa mootummaatu bada yookaan maqaa kootu bada maqaa biyyaatu bada maqaa maalootu bada jettee kaballaa an si kabalee sana ni obsita jedhee yaaduun karaa diinii irratti yoo ta'e malee. Namummaa keetiin mana kee keessatti qalamtee lafa kee keessatti qalamtee kaatee har'a ilmi abbaan isaa qalamee miilli isaatiif harki abbaa ofii dhabee awwaalachuufu gara biraatti yaadu jiran ittiin fakkaatu. Ani fakkeenyaaf ani jedhi dubbadhu gaafa dhimma kana irratti dubbattu kan akkana godhame kun obboleessa kee osoo ta'ee abbaa kee osoo ta'ee obsa kana ni qabda. Dhuguma obsitee maqaa biyyaan eega maqaa sabaan eega maqaa maaloon eega ni jetta. Aboo shari'aadhaanis si fakkadamaa bara akka inni si qaletti qaliboo akka inni si ajjeesetti ajjeesiboo sanuu lafa keerra taa'ee biddeena kan kee nyaatee cooma kan kee qalee nyaatee quufee gooba baasee keetiin si qale balleessi biyya sanarraa agalu biyya qaba. Har'a sabaaf sablammiidha Itoophiyaan jedhama. Mee Gondariin keessa Oromoo mana ijaarratee jiru natti fidiiti. Mee abalu Gondariin keessa jira ilma abbaa abaluu sachi buqqa'e ilma gosa abbaa abaluu sachi buqqa'eetu Gondariin keessa jira amaara kiliriitti mana ijaarratee qubsiifamee lafa fudhatee jira nagaadhaan jiraataa jira hidhaa fidaame warri daangaa irra jiru iyyuu nagaan jiraataa jiru basmaam jedhamee gorraamaa jira. Kanaafuu kuni dhimma mootummaa ilaallatullee hin qabu. Keessummaadhaa keessummaan galuu qaba. Lafti abbaa qabeenyaatiif deebi'uu qaba. Qe'een abbaa qabeenyaatiif deebi'uu qaba. Kana jechuun immoo mootummaa mormuu miti. Ani mataan kiyyaa paartii amma biyya bulchaa jiru kana nin deeggara filadheen darbee yeroo darbee yaadaan filannee darbine biyya ormaa teenye amma immoo biyya keessa jirra ittiin nu haa ga'u filachuuf deemaa jirra. Gantuu fi yartuu immoo biyya biraatti dhuftee nu keessa qubattee kaatee nu nyaattee ni buqqeefna biyya keenya keessaa ni qulqulleessina biyya keenya. Kanaaf deebisanii dhaabamuu osoo hin taane godoon haftee yoo jiraattee gubamtee baduudha qabdi geeraa keessaa. Geeraan biyya abbaa oomaati. Har'a yartuu fi gantuun itti taphachuuf mirga tokkollee hin qabdu. Salaamu alaikum. Kan koo kana yaadni. Galatoomii jecha mootii irrattan wucuu si waa jedha. Isa abbaan giddiif kiyyaan gada jedhan kiyyaan nu bilookuun nabu. Tesilaan na bilooka jedha. Na bilookee kutuyyuu nabu waan na bilookee irratti fakkaata kiyyaan asin beeku jecha mootii inni komentii wayi barreessee ture. Abbaa giddii fi kiyyaa jecha jira sana fudhattee jennaan si'umaafuu gaarii miti. Si'uma kana matuma keetti gaarii miti jecha jira sana fudhatte akkuma keetti. Jechi jira sun tarii isin hin galchu jechuu danda'u sii galee si'umaayyuu deebisee gaarii hin ta'u isin hin galchuun sun. Kun wallaalummaa daangaa darbe yookaan asirratti immoo waan tokko dabaluun barbaada waa'ee geeraa irratti tokkeeko geeraan har'areef miti kan inni cokkonaa keessa jiru. Geeraan kaleessallee gaafa nama gudda ummata fillafiititti uffata irraa baasanii garafsiisan sana gaafa sanas bulchaan ganda sanaa bulchaan aanaa sana.